السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في هردف توتا خينيا كم جرتنا جا فيا جروف جراني مال فكات الحمد لله بقى جرات تنسو مني وكم ما شاء الله بريدامي جبار إلمان ورمو بقى جرتنا تجا عباداتي سني في صلاة في صوم مناس جبيسا سننجرنا الرجع أكون بيتنتي والديني تمسافي جرجارسك إيرو أورميا أمانة نقنيتي خراء وبليان كينيا خميد أمي براد أبتشو داف قيسافو والربك التوتا بي يمن مقالا صنعا خيس جرانيف نموتا تكرر لمرة صدير رجيه كستنو إرقه خراساني يعني ديمو في وقو أفتر ريبودا خنافو إن شاء الله نفعنا تفرانا في راقينيته أمو واني أسر دامو تشوف ديمنو إيانو إساني فتوه دا في مالف والديني تمسافي غرغار سكيرو ورميا بيتي نيهم ديفو يمن مقالا صنعاتي أنا بينا ولين جرو مقالا صنعا كايسين تاتي أمو wanni isaaniif dhayne wanti qoo qabannee bira isaan geenye amaanaa waldiyaa sana guu isaan biraan geessine viidiyoo kana fuunee isinii maxxansina isin hoo ilmaan Oromoo maal godhuu qabdan lammii teessan bira dhaabbachuudhaan duraanuu tana waliif hin himnu namni Oromoo nama isaa karakkate gonkuma biraan kutuu haa ta'u ammoo wal yaadachiisuun dirqama waan ta'eef si yaadachiisu keenya kanaafuu insha Allah ta'ala obboleeyyan keenya kuni qaamat lama amat sadii amat afur amat jaha amat kudha takka amat kudha lama sirra qaamat kudha sadii sirra ciisu jira ilmaan Oromoo ta'anii kanneen cufti eenyu qaban nu malee nuti yoo wal biraan dhaabbanne eenyu nu bira dhaabbata namni nu bira dhaabbatu hin jiru kanaafuu ilmaan Oromoo nuti gaachena waliif taanee wal bira dhaabbannee waan dandeenyu wal gargaarree akkasitti insha Allah ta'ala yaada kanatti insha Allah akka isinilleen ilmaan Oromoo gargaartanii bira dhaabbatan abdii qabna kanaafuu insha Allah waldeenni tumsaafi gargaarsa qeeroo Oromiyaa haa galatoomuu jannagaa isinilleen ilmaan Oromooga bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin fitrii dandeessanu zakaa dandeessanu waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa obboleeyyan keessa kana gargaara waa qabaatanii irra jiraannaan silingii fi sumuunii jettanii hin qaanfatinaa hin sodaatinaa ergaaf obboleeyyan keenya maaliif jiruu isaan keessa jiran hedduu rakkistuudha haadha warraatii irratti lafa'u jira biyya tana keessatti harki tokko xuruun baasu biyya tana keessatti silaa harka lamaaniin wayyaadhaami eegaa abbaan manaa biraa dhukkubsatee ciise maal haa gootu ture haati manaa masruufa kiraa ilmaan guddisuudhaan mana barnootaa waa hunda isiitu silaa waan alatti dhiirti dilaydu hunda ishii mataa seera fudhate isiifis akka rifannee bira dhaabbannu obboleeyyan keenya isin janna kanaafuu inshallah amma achi yaana nufaana turaan afeerraa keenya wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. شما هركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تهدفتو تخينيغا فيديو خنان دراتيس كا هدو ركتا كوساتا بفا خناتين هدو سمبرانغا وكنن تورن الراس كا خنو ديمني دي ارانتا خنو خمجتي ارغمنا اوغيسي خامرا فوليا في تركمو ناصر محمد قبيسان قبي تنا بونا براداتي Arantana kuno imana dertu diemne khafki dehne mana Opo Faisal terkam. Opo Faisal nama caya Oromo rawya to da bome be khomiti. Walta jundarati nama da waqat re Oromo di Oromia rat. Aramo dukusateti bifakhana khaysa jira. Khanaf waldaini tumsafi gargasa ero Oromia ran werke achiti arkam. Dukusateti tuda falis akafan Oromo te khatibuye لا مشاهدة والقوم دنته نما كبير كباسي والديب سيتو كلام نتيس حالي إني رجل ما لكته دعينيتي كعافة شوف أسكتر كمنه أفعالي لين دبتشون دندو يتشون واتك دبتشون دندو يا جرا خينيا ربي نقطة جرا مدانا خناس ربي نجان واسين سسو لكمته إسا خنا بيرا دبتشون تركما مو فيديو هندر رتور كاجي جبسيني سين تبني إساس gargaaruun dirqama paralyze yookaan laamushee jireetu nama deengatti waqoota kutura fayyaa qabu caayaa Oromoodha waltajjii Oromoodha Opo Faisal kan irraa dhabamee beekuu miti har'a kun waa dhukkubsatee mana galee jira haadha mana isaatiif rabbii tokkicha malee namni isa beeku hin jiru hospitaalli isaan geessinis ni jiru
amma kanaaf hati mana isaatis gaajirenya biyya kanaa walumaan beena harki siidhaa waan qallatee jiruuf wallaansa dawaa isaaf gartee gootu kana waan hin dandeenyeef kanaaf amma hatattamaa wanni isa barbaachisaa dawaa yoo harkate namni kun ni fayya. Kanaaf walta'inii tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaa nu erguu isaatiif nuti illee guddaa galatoomfannaa dhaynee kunoo asitti argamnaa obbo Feesalis haalli isaa kana fakkaata. Silaa wajjin haasa'uu fedha ammoo nu wajjin haasa'uu hin danda'u jechuudha. Rakkoon guddoon tana jechuudha. Dhibdeen isaa moo irraa wayyaadhamu akkam jira itti jabaachaa deemuu jirti wanni inni adda baasee nu himuu danda'u jiru jechuudha. Dubbachuu hin danda'u. Akkuma isin agartan kana bifa kanaan jira jechuudha. Kanaaf gartee walta'inii tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaa namoota hedduu kan dhukkubsate hedduu magaalaa kana keessattis deemee gargaaraa jira biyyattis iddoo adda artistoota Oromoodhaatis nama Oromoo bifuma akka Feesal kanaas hedduudha yeroo rakkinaa nama biraa dhabamee beekuu miti. Egaa biitti keessa jirrus guyyama waan taateef xiqqoo qabnu arraan ta'e isaan dhaqqabsiifneeti asitti gargaarsa dheeroo Oromiyaadha nutti kanne. San sibiraan kau dun arramo ashok masotum kana mit video kaya kana garte qilleensa irratti olchine tisi ijuudhaaf namu garte rabbi gara haala fisu akkasi gargaaran garte siif waywanna kanaaf gaasilaamman tana haalli isaas la kanaaf gaasilaamma gaafi deebii isaa wajjin goonellee nutti tolaa inni dubbachuu waan hin dandeenyeef waan goonuu qabnu kanaaf wanni nuti jennu sarraan tana gargaaramuudha qabaa jechuudha. Fakkaataan keenyas Oromoon nu qofaa miti nama Oromoon malee nama hedduudha. Kanaafuu inshaallah nutis gama keenyaan akka gargaaramu jenneeti murteessinaa kana qofaa miti deebinee ilaalla. Kanaaf waan gartee xiqqoo walta'inii tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaadha nutti kan isaan harka isaatti kan hinaaf jechuudha. Ashe. Oh, nakawad dulu. Nakawad dulu mana? Maaliif imaanaa tana waan namni nama kannisan galmaan ka'uunis barbaachisaadha. Namoota biraa jira namoota amma isaatis kan amma kan makka isaa agartee qab godhannummaa lafee sana deebisan amma isaanis laaluuf deemna. Namu hanga danda'ametti biraan keenyanneeti tattaaffii godhaa jirra. Hamma bira dhaquu deemne. Walaa kan bira dhaquu deemne jira. Laa taffaataan deemne. لا إله إلا الله الحمد لله يا فيصل الحمد لله ما عليك لنا gargaarsa hanga kana qofaan wanni viidiyoo raabuu maaliin kun eessa dhaqee qofa namni sun akka biyo maaliif namni Oromoodhaan maqaa Oromoodhaatiin hedduu naadhan maqaa gargaarsa Oromoodhaatiin namni hukkuna Oromoon arjaan akkana hedduu malee akkana hedduu hin beeku gargaarsi sun bakka dhaqame hin beeku nuti maaliif jennaan amma amata 8 eega dhaabbanne gaafa wayyaaniin ijoollee akkasii afeertuutan nama maallaqa gurguddaa koonsartii godhee wallistoota hunda qabna asii biyyatti maallaqa ergaa ture magaaluma tana keessa teenyee Ogaa miidiyaa fi viidiyoodhaan maalleen sun dhaqamu kan nama jechuudha. Kanaaf nutis asitti maalleen kun qarshii 5 mantaan 5 mantaan viidiyoodhaan maruun heera keenya jechuudha. 30 miti dhaabbatu gammarra deebina viidiyoodhaan. Ayaa akshen abdunaatir. Kanaafuu kun 30 kannineetii fi jirra imaanaa waldainii tumsaa fi gargaarsa dheeroo Oromiyaadhaan nuqqannee bira geessee jirti gartee imaanaa tana kan bakka bu'ee waldaa bakka bu'ee kan geesse Abdii Muhammadii fi Boonaa Birraatii fi ogeessi kaameraa Abdunaasir Muhammad akkasumatti qophii kana fakkaatuun kan biraatiin walitti deebi'uu teenya ammas imalli keenyatti fufee jirra Feesal asumaan gargar baanaa rabbii isa haa fayyisuu yennaan isaa dhukkubsachiisees rabbii kan fayyisuus isa fayyaa isaa rabbumarraa eenennetti du'aa'ee goonaa fi kanaafuu guddaa galatoomaa yennaan. Egaa dhaamsi tokko kan qabnu jira. Dhaamsi tokko kan qabnu
namni kun namni arraanta na wajjin dubbachuu dadhabe kun nama ama tokko dura waltajjii gurguddoo irratti wal harkaa turre annabe tamboonaa birraadhaa Abdu Naasir takka Abdi Mahammad Daawud nama waltajjii irraa dhabamee beekuu miti. Kanaaf isa kana wallaahi yeroo hedduu waltajjii irratti hin harkaa jettu. Ijoollee teenya tan Ustaraaliyaa jirtu tan iddoo gargar keessumaafuu ijoolleen Ustaraaliyaa nirboon immoo akka ta'e hin beeknu warreen achi jiran sun rakkataa Oromoo asii gargaaruudhaan warreen beekaman sun baatiin tun baatii Ramadaanaati. Laal kheyriin isii keessa dalagatan tan gartee namni yoo akka carraa ta'e harkatu malee tan hin harkanne jechuudha. Isii tana fayyadamtanii baatii tanatti fayyadamtanii isa kan akka nu gargaartan asumaan dhaamsa isiniif goona jechuudha. Maal jennaan baatiin takkitti tun baatiin namni amata keessatti gartee isiin tun deebitu jechuudha. Ulaa kheyriidhaa isii baatii keessa banamaa jechuudha. Yookaan salaata taraawuudhaa dhaqanii salaatuudhaaf jamaa makriba ishaanii salaatu yoo gartee sadaqaan maddiin jiraatiin dalagumaan ilma namaatiitu faayidaa hin qabdu jechuudha. Maaliif utubaan ibaadaadhaa sadaqaadha. Gargaartan kanaafuu obboleeyyan keenya Feesal akka nu gargaartan warri Awustiraaliyaatii fi iddoo yeroo hedduu nu bira dhaabbattan akkasumatti akka nu gargaartan isin gaafanna kabajaanaan galatoomaa isinin jenna. Sila arrantana na wajjinuu gaafii deebii ani isa godhusan deebisaa naaf godhe dubbachuu hin danda'u qubaan haasawu jechuudha. Ammoo kaleessa nama fayyaa qabu nama waltajjii gubbaarraa dhawwaaqaa turellee inneeti isinii himaa turre amma kunoo dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haalli isaa hedduu nama rakkisaa kanaaf gartee yoo dawaa harkatee ni wayyaawaa waan jawwa abdii qabnaa kanaaf gartee gargaarsa akka nu gootaniif sila rakkoo isaa abbumaa himachuu qabaa miti waan himachuu hin danda'u jechuudha. Eega booyuu fi qubaan haasoo malee. Egaa durataa waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa kan imaanaa tanu nuqqannee waldaa keenya bakka bu'ee imaanaa tanu nuqqannee nu ergeefis imaanaa obbo Badirii Mustafaa nuqqannees durataan waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaa kunoo galmaan keenya jennaani guddaa galatoomaa hundi keessanuu yennaa waldaa tumsaa fi gargaarsa qeeroo Oromiyaadha. Itti aansuudhaan obboleeyyan keenya baga baatii kabajamtu baatii araaramaatiin rabbiin nu gahe isiniin jenna Oromoonni guutuu addunyaarra jirtan hundinuu obboleessa keenya kun akkuma boonaan dura ibsatti nama gartee waltajjii Oromoo irraa yeroo takka illee dhabamee hin beekne har'aan kan akkana ta'e jechuudha. Kanaafuu gaa haalli isaa kun haala hamaa keessa waan jiru laattanii agartanii kanaafuu cal akka hin jenne amma bara deengaddaa soomana dabre rakkataa biyya tana keessa warreen gargaaraa turan waldaa bareentuma xabboofaadha. Haaluma sanitti akka silaa itti fufanii waan kana bal'inaan Oromoota wal gahee gartee namni keenya gargaaramu kanaan nan islaam salaama galatooma atis rabbi si haa fayyisu nu biraadha.